بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو رجالة تتبلي وانكيا والروتا قبي عربي أكاتا كتبان براتو فيتني جتشودا كانت أنسر عن قبي عربي كتبان قبي كتبان توك wantoota waa baratu irratti nama geessu irraa tokko qalama biftitti qabatan bifa kana jechuudha. Akkanatti qabatanii qalama tokkoffaadha. Lammaffaadha qubee arabii ufitti katabanti achi teessanii as kataban. Mirgarraa gara bitatti kataban jechuudha. Ufitti akkanatti as deemti jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaan jechuu kiyya. Sadaffaan ammoo wanti jiru qubeen arabii walittiidhaan qabdu akka qubee afaan oromoo qubeen afaan oromoo asirraa achi katabamtee miti akkasumallee walitti hidhamti qubeen arabii isaa yoo jechoota walitti hidhamti akkaataatti walitti hidhamtuu fi ni baranna jechuudha. Tokkoffaadha tartiiba laalla aliifii yeroo katabnu sarara dhaabbata tokko akkanumatti lafa kenna. Kuni aliifii sarara dhaabbata yookiin ammoo akkuma lakkoofsa tokkooti. Laakiin lakkoofsa tokko namni akkana godha malee namni tokko lakkoofsa tokko itti barreessu akkana godha. Aliifiin ammoo yeroo barreessinu akkanuma jechuudha. Qubee baa akkaataatti barreessan baan akkanatti barraawa. Warroon tokko daddafeetii warroon barateetiin jedhu akkanatti barreessu marra fidee akkas godha jechuudha. Ciftee takka jalaan kaaya. Qubeen bifa kanaan barraa'ee tuqaa takka jalaa qabu qubee baati. Tamaam. Taa fi thaalleen akkuma baa fakkaatanii garuu ta'an ciftee lama garaa keessaa qaba. Thaalleen akkasuma. Thaalleen akkati. Garuu hoo warroon akkanatti barreessuu hin dandeenye akkamitti barreeffachuu danda'a? Akka daddafeetiin baratuuf baay'ee barreessine jenne sarara dhaabbataa yookiin ammoo sarara golboo tokkoo fi akkaan kun sarara maaliiti? Irra guddaa irra xiqqaadha. Eegasi ammoo ka garanaa. Eegasi ammoo sarara dalgee tokko akkanatti jala kaaya. Waan kaameraa ilaalaa jiruuf naaf hin sirraa'ini. Argitanii? Karaan tokkoffaan kana. Karaan lammaffaan ammoo yookiin ammoo sarara dhaabbata tokkoo fi sarara dalgee tokko yoo jala kaa'elleen akkas jechuudha. Kan baa isinii galee jira taa fi thaalleen. Amma akka itti aanu jiimi. Jiimi yeroo barreessinu akkana goonee akka waan fakkeenya sarara mitiidha. Eegasi jala akkasitti sarara golboo tokko kennee ciftee tokko asitee kanaan kenna jechuudha. Kuni jiimii. Haalleen akkasuma. Isinii galee. Daal irra guddaadha. Irra guddaa irra xiqqaa jettanii gara bitaa gara mirgaa kanaan. Daal akkana. Daal ammoo akkana. Siin akkamitti barraawa? Siin sarara akkanaa kanaa maal jettanii akka afaan oromootti waan akkanaa kanaan. Waawii miti. Eegasi ammoo waawiin barreessitanii kaatanii akkana gootan. Argitanii? Shiinilleen akkanuma garuu ciftee garaagarummaa qaba. Ciftiidhaan garaagarummaa qaba. Shiinilleen akkanuma osoo ta'u ciftiidhaan. Isinii galee jira. Barnoonni keenya kanaan raawwatama. Barnoota biraatii akka walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha.